Har'a viidiyoon kun kan barbaachisu warra tarba tabbatu, warra boolla hin jirre seenu, warra sammuu cufaa jechuudha. Isa jechuun injiru of beeku yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo tokko tokko dhiisuu sirrii miti har'an baree deddeebisuu jedheera. Bargix warreen adda addaa koomenti ilaalanii minaaman waan argan deebisuun hin barbaachisu. Dura akkasin ture amma immoo istaayilii jijjiiree deebifamuufi qaba. Sirriitti of beektee akka teessu jechuudha. Dheengadda viidiyoo tokko jedhee jira. Waa'ee namoota naannoo koo jiranii namoonni akkana jireenya biyya keessaa namoota tokko akkamitti akka jiraachaa jiranii isinitti himee jira. Isarratti isheen kaanii kanaaf daa'uu dhiiftee kan jettu jirti. Kanaaf jetti koomantii akkasii sadii jira. Akka hin galle nu gochaa jirtu jettu isinillee yaada mataasaa danda'eedha. Tokko cufaan immoo suman rakkina odeessa rakkina naan jechaa jirte jechuudha. Rakkina an takkaayyuu waa'ee mataa kooti irratti haasa'een beeku. Rakkadheen jiru kaas jammar waaqayyoon haa ulfaatu jechuudha. Injiru inna ani rakkadheen jiru. Yoo man rakkina koo sitti manni kiraan na rakkisee eensitti mee yeroon xaafii bitu natti waddadee eensitti mee hojiin dhabee eensitti mee maal jedhee rakkina koo sitti haasa'e rakkina sitti haasa'e. Ani mee nama waanan ta'eef baqa nama waanan ta'eef wantoonni na bukkee jiran natti dhaga'amu. Yeroon ilaalu yeroon argu ofii nyaadhees ofii quufees ofii uffadhus jechuudha. Isan sitti haasa'e. Isaasa'uun immoo dhugaa jiruu fi gaarummaa jiru amma keessi koo banaa ta'een rakkina sanaa yuu gaabbi jedhee ilaale malee akka kee sammuu cufaaf ta'ee miti jechuudha. Ana sila sammuun na banaa ta'eef amme rakkinni warreen rakkatan na bukkee akka jiran warreen baay'ee dhidhiphatanii jiran edaa kun akka jiru argee jechuudha. Kan akka kee lummuuxii otoo ta'e ziim jedheen bira darbaa hin beeku ani rakkin akka ta'e afarfadheen deema waan ta'eef. Nama akkasii miti. Nama of duubas bukkee ofiis fuulduras of jalas gaaras ilaaluudha. An guyyaa tokkoyyuu dhabee manni kiraan natti waddade guutamee arabaa galanii mana kiraa kan jedhan. Yeroon bituu dheengadda 6,000 bitee 500 bitee kan jedhan. Ani waaqnaa ulfaatu kiraa mana hin qabu. Xaafis hin bitu. Gizee meeqanaasaa keessallee dubbadhanii midhaan bitee beeku dangalee. Mana qixxillee egaasi nanaasamu. Hojii qaba mataa koo kan namaa miti hin bar kan koon hojjechaa qixal shaayillee haa taatu kan koon hojjedhaan bar. Kan kootan galanii kiraan manaa nan rakkisu. Uffanni waan ulfaatuutu mammi Itoophiyaadhaa bitachuu baadheenni narraa haree dhufeeyyuu. Ganaa waggaa 10 na jiraa maaltu na rakkisame natti maali waa'ee mataa koo sitti madde na rakkise shaayii na rakkise sukkaarri siinjee sitti madde sitti madde. Hani waan nama ta'eefan ijoollee Itoophiyaa keessa kanatu jira. Hatta numti kun yoon qabaadhe amma fakkeenya gaa wanti hin baasu hin jiru garuu jiraachuun nan dandeessisu. Tokko sammuu kootu na dhiphata maaliif namoonni akkanaa warri tokko nyaachuu hin dandeenye na bukkee akkas yaa'anii jiru. Lama immoo yeroo hojjettu kan amma kan dhabee si cabsee godhate xaasi godhee sirraa fudhachuu deemu jira. Warreen rakkina akkas jiru keessa ati yoo qabaattee jiraachuu hin dandeessu. Kanan jedhu naasa'e. Sama rakkinaasa. Like gubbaan si bakkeessa sobee waan hin jirre. Itoophiyaa kan addunyaan muluun beeku. Ana ishii keessa jiraattu kan haasoftu miti kan addunyaan muluun haasa'aa jiru. As shawaan iddoo nama jiru waan ulfaatu galannu waaqayyoof haa ta'u qammasee kan jiraatu guutee malee caafirra Wallaggaan qabaatee Arsiin qabaatee asiin Booranaan qabaatee asiin muluun nama amma akkanatti qammasuun hin beeknedha. Maaf ani naasofne saba kootiin bari jaaniin arga nama wajjin haasa'e. Kanatu jira jedhee maaf ani haasofne irra dibeen ijoolleen akkanatti dhufadhee jira kanan sitti haasa'a akka. Maaf naasofne waan hin jirre ati. Si jammarmee haasa'ameet furmaanni itti kennama. Rakkina jiru kana yoo haasa'ame inni gargaaruu danda'u moo danda'a jechuudha gargaaruu. Kanaadha jechuudha. Akka keen fakkeessu akka kee sammuunis cufaa miti.
sii gala yoo ta'e jechuudha. Okay? Sammuun sii banamuu qaba. Kanaaf liqimsitu bicha yaaduun qabdati nama argataa ta'eyyuu. Okay? Sin barbaachisu. Ani koo sila mataa koo miti kan hin haasa'e. Sila namoota na bukkee jiran. Sila biyya. Sila akkasiin akkana meesiin jedhe. Waan lafaa uume wanti inni waa'ee addaa sitti haasa'in jiru. Kana immoo waan argaa jiru miidiyaan hundi kan haasa'uudha. Si biratti gaa akkan si godhame bir waan si godhuuf yaaduu hin dandeessu. Har'a qocii qabda kaasanaa kan qunxuraa arabaa waan qabduuf bir waan gootuuf. Galeetu rakkinatti kan jiraatu ishee akka achi dhandhee deebineeti. Meeqaa ishii goodattan argamti? Okay? Ishii kana ishii gizee baay'ee rakkina kan hojjetu rakkina naas hin jettuufan deebise isa kana. Sammuun duudan si jammar waan ta'ennaa keessa gaabbette keessa gadi buute haasoftuun fudhatuuf maaliif gubbaa jirti ishiin akka bishaan dhul'ulee guute kun kana dhul'ul kan jettu waan ta'eef maal akka ta'e hin beektu. Amma waa'ee Itoophiyaa sila hin beekneef haasoftee rakkina naasa'in kan jettu lakki soorumaa keessa jirre kana jechi ba'ee siyaasa. As qayyaami dhoonatu. Warri immoo baay'een keessan akkan galleme nu goota yeroo akkas jettu minaamin jettanii ani silaata achi dhuftee galtee hin jiraattu siin jechuu koomitanii kan isitti haasa'u. Nuti anamma otoo naraba deemee waa hojjedhee fidachuu baadhe warruma narraasa'u keessan jiraanis. Garuu ati deemtee fiddee yoo hojjette hin hojjettame hin jiraattanii siniin hin jenne bara. Jiru biyya keessa waan akkanaatu hojii akkaataatti uummata waan dhabaniif hojii hojjechuu waan hojjetan waan hin qabne hin jedha. Anamma silaan qabu silaan hojjedhe waan taateef deebiin kana saaqee hojjedha. Otoon hin qabaanne maaliin hojjedha? Biyya keessatti maal hojjedheen fidee akkan hojii uummadhu godha. Ana akka galtan isin hin godhu. Fidattee dhufnaan bariin hojjettee hin jiraatta. Anas keessa as Itoophiyaa keessa jiraattee Itoophiyaa keessaa hojjettee wanti fiddu hin jiru. Namoonni akkasitti jiraatan baay'een immoo gola keessa surmaatti baase akkanatti jira jechuu kooti. Malee hin galinaa jechuu kooti. Maan gallati konfidensii yoo qabaatte maaltu si dhoowwa? Haasaa koo si dhoowwa? Haasaan koo si dhoowwa? Hojii hojjattee galeen immoo hojjedha jennaan hojjechaa jirta waan ta'eef akkamitti galtee hin hojjadha? Akkamitti jiraachuu dadhabda? Akkamitti konfidensii dhabda si jamma? Kan hin haasa'e namoota biyya keessa jiran mana isaanii keessatoo jiran otoo fonqolfaman otoo siyaasan rakkina meeqana dagaa nyaatan dhufanii har'a akkasitti jiraachaa jiru isa jedhudha. Kan hin haasa'e jechuudha. Kanaaf wanti galtanii akkan hojjanne akkan jiraanne sin godhu maaltu jira haasaa koo keessatti. Adoo waa'ee mataa kootii naasofne otoon fakkeenya waa'ee mataa kootii akkaataatti jiraadhu dhabe jedhee okee. Gabaan dhuguma waan addaa sitti nimne waa'ee widdinati waa'ee gabaan waa'ee rakkinaa akka jirutti jira. Ani garuu kan hin jiraadhu immoo qobaatti akka hin jirutti hin jiraan. Ani immoo yeroo hundumaa kan koomiti kan hin sittimi kan saba keeti kan maatii keeti kan naannoo ati keessa jiraattuun haasaa jira Itoophiyaa keessa isa jiru. Waa'ee mataa kootii miti kan hin sitti haasa'e. Ani dhugaan sin jedha. Guutte ijoolleen arabaa galtee amma kiraa manaa natti waddade. Ka'een maal godha? Ka'een maal kan jedhan guutaniiru. Mana kiraa addanani galee amma 4-5 kan geeddaran jiru. Sitti haasa'ee waa'ee kiraa manaa na rakkisee waan hin kaffale dhabeedhe. Ani san keessa galu malee kan kootu kireeffachaa jira namatti. Birrii nyaatachaa jira. Okay? Midhaanan burcuqqoo tokko bitee hin beeku. Waa gochuu danda'u haari immoo kan keessa haartes keessatti. Ani bitee miti kan hin kanatti natti waddade jedhee haasa'u. Naman arge namoota rakkatan akkasitti jirame biyya keessa isa jira. Ani siistaman itti beeka jiraachuu. Okay? Siistama baay'eetti beeka. Ogummaa harkaa qaba. Karaa kamiin ogummaa harkaa qabannaan siin jiru waan tokko hojjedhee miti. Karaa kam hojjedhee jiraachuu nama danda'uudhaan nan beektu malee. ስለዚህ እንኩዋን yoo ta'e jechuudha. Yoollee na eegde as keessaa kan akkasitti na eegdu yoo jiraatte. Ani ogummaa nama qabudha.
Kanaaf ani midhaanis hin bitu hin binneesi guddinati isaas bitee miti kan hin argan namoonni yeroo fayyadaman hin argeesitti taasise. Ani egaa qabasa kootii haasa'uure sun kootii bichaa baallee aarsee akkan ta'uure soorummaan bismaan Itoophiyaa keessa jedhuure ishee sun kootiin. Waan eebbifamu waan achiin qaba. Ani la kan mi'a keessaan hir'isaa jira siniin jedhu hir'isaa jiru sila gibiraan hir'isaa jira malee ani kana sadii godhee guutuu hin danda'amin. Garuu gibiraan bitee ol gana iddoo biraa shagee naquurra beekatiif jedheen mi'oota hir'isaa jiraan ammas rumaas keessa. Ganaa gibirri natti lakkaa'ama waan ta'eef. Ani nama mootummaa koo gibira gashuudha. Nama harka nama barbaadu miti. Nama waan hojjetu. Abee makaraa sitti haasa'u miti. Si jammar waa'ee makaraa koo sitti haasa'e hin beeku. Hankaniin haasa'e miidiyaan kun mee si jammar waan haasoftu waan iftu mee akkaata namni naasa'u maal akka haasa'u namni waliin beektu. Harrakkina takkaayyuu sitti haasa'e kan mataa kooti hin beeku. An dhabina haadha koof abbaa koo naasa'a yeroo hundumaa isatu wantoota tokko nama mudachiisaa isa jedhuun bahee haasa'e. Gadheen immoo na waan tokko qojam godhatte sumaan hiyyummaa sitti guduunfiti yookiin rakkina sitti guduunfiti. Rakkinaadhaaf abbaan qaba siin jedhe malee rakkina hiyyummaan qaba siin jedhee beeku. Kana duras yeroo mucaa qaxaradhe jedhe hiddoomatti hin beeku. Har'a darbee fi kaleessaan bahee siin jedhe mee natti maddu. Kaleessaan bahee siin jedhe. Kaleessaan nama akka barraati nama hojjetu nama barate. Kan xumure kan hojii jalqabe kaleessa soteen gabaree kan galee miti qabeenyuma abbaa koo faadha kootu fayyadamee kan jiraatedha isaan yoo deeman illee yoo du'an illee nama guutummaadha mana namaa tashkariidhaan bahee achumaan immoo ala deemeen siin jedhee wayi gatameen caaka keessaa dhufeen siin jedhee duratti mee asadhum kan eessaaf iddaasootu maa waliin buttaa erga haartee hin laalin viidiyoo. Ila tokko kalee komantii ishii ilaalee tanii qoy maal taadha akkamittan deebisaaf jedhee yeroon mata eenyushii sana tuqu hin beekamtu nama hin beekamne asi jammar suuraan qabdu yookiin yuutuubiin hojjettu si jammar dhokattuudha kan nama rabsitu yeroon immoo laalu duratti qabdee faallaa naa barreessaa jirti ila gaafan qamisiin sargii ila kan amma xaradhee veelloo tokko baxare qamisii ormaa miti kan mkeesii wayya ormisa kan meenatti. Qamisi veellon amma orma maalin mee kan si gubesi yaqqaxxale gosh bagatti si gay bitadhe kan falfan barbaade filadhu waan jedhin maan jedhin maar takka tureen immoo yeroo sargii booda meeshaalee bitame keessa kan jedhu wayi kan viidiyoo gadhiise jalattis komantii naa keete komantii sanas yeroo laal faallaa takka turee ammas immoo mana koo keessa gaafina tsadda'u ati abbaa manaa gadi hin baaftuyyuu Infute you kan jedhu wayi jedhe ishuma mataa ishuma yaadeen gaddas barreessite amma viidiyoo gadi dhiisu intedessat ingubat sai amwana warra kasi qaxxal እንደስነው ዱጋ አክስተ ከናበረሰን እንበርባድ ጉባታኒት ካ ጋሩማ ቶና ቀባታኒ እንበረሰን ሲጀመር ሃራኒት ኦርሚሳ ከመም ቬሎ ነና አላላም ቪዲዮ ገዲሴ ቶኮ ቬሎ ከኖርማል ኢሲ ከን ኬቲን amma kashiti gara siyaasa dhadheeffata Oromoo sanaan heeruma jechuudha gaa. Atamma zeeroon koo yaa zeeroo koo zeeroo meenyu shiitu profaayilii shiitu zeeroo qaba firraa isiniif hanga didhiisa. Yaa zeeroo koo atam paaspoortiin kee maal jedhamee natti Itoophiyaadha moo Oromoo jedha paaspoortiin sii bahee amma biyya namaa jiraattu as qayyam zeeroo. Naashinaalitii koo Itoophiyaa jedha. Naashinaal Oromoo siiniin jedhu. Achiteessi ammoo ni afaan ishii gaffuxee kanaani kan keetiin kan ormaa dheessi ormaan masheetti gaa waan biraasa usheeti isheen waliin hin borciin akka sammuu kee borcaa waan hundumaa waliin hin borciin okay isteeppii qaba waan hundumtu tokko mee of gaafachuun maan beetu sammuun imshiituun beetu dhugaa waaqa Israa'el namni maalaa sa'een beetu. Dura namni maalaa sa'e maaliif kaase yaa isarratti ona mantaane yaada gaarii kennuun yookiin yaadammoo adeebi'u jedhamu namaa kennu sirriidha. Kanum kee wayya bagattiin si ga'e gosh filadhu kan si ta'e maan jedheen yoo arte immoo maan ta'u jettee baabiran darbe. Yeroo laalu viidiyoo torbamoo 8 jalatti yaada faallaa ila profaayilii ishii zeeroo yaa qomma ashii ture addan baafanne.
komantoonni iddoo tokko taa'u bartanii idda duraaniiti namni yeroo piroofaayilii nama sanaa jala seentan komantiin isinii kenne hundumtu akkasitti jiraachuudha. Takka immoo yeroo tokko immoo ishee baay'een bakka namaasi dhugaa waaqa. Dhugaa gisee tokko tokko bakka namaatu na sheema'anii garuu amma jabaadhee maan jiru. Gadhoota immoo deebi'uu qaba. Gisee tokko immoo waa'ee huuqina wayyaa sa'een turreen naamin huuqadhe jiru garuu naamin ija. Amma kennanii funaan tooreesse si wayya. Mee maalitti beektama? Isa takka nyaatee si fixena. Ofii beekudhattee guuraa baate. Jedhamu nya. Ofii funaanaa baate. Ani dhiisee anatu beekan barraanne akka kee dhoksaatti funaanne si jammaroon funaanes qeditti baafadhee akka ta'an teessoo iddoon qaba bara akka kee akka goondaat fi tafkii miti. Tullub kan jettuun bitaan. Hundumti isaa kan koo iddoo steeppii qaba. Okay? Maal si galchee osas ta'e? Maaltu xaallisi godhe waa'ee kanaa keessa? Maaltu xaallisi godhe? Amma gaddamu kanaaf da'uu dhiiftee teessa amma yoona kanaaf nuuroo waddadeette lama barreessite. Mana gabbaash. Antee ani da'uu dhiise kuni si jammaara. Kan gaaraati kan koomiti inni kun kan kees miti kan akka keetee cabarbaarii miti surmaayyuu kan akka kee sammuu duudaa ishee akkanaa miti si jammaara. Isumaayyuu jechuudha. Hojiin inni kun kan Kiristoos. Yoo dhuma ta'e immoo kan kooti. Akka tuu jettu yoon haa turu jedhee fayyadame ana bira jiran waan si galchuun qabu. Maa xaalleeta maa baay'ee mee jira. Warra kaan immoo fachiisa yaani warri gaariin jiru waan ta'aniif. Dhugaa. Irirree. Barreesse ammas addasne amma surban akkasitti barreessan duratti mi dhugaa waaqa waggaa lama jala amma ga'utti namni yaada gadhee takka naa barreesse beeku. Gonkumaa jechuudha. Sana booda yeroon sarraatanya yeroo sana fixatte gawaanti jirtu buluun buuxarte achii ka'ee abaarse isa akkasiin yaadadha. Warra nan beekne to'asaa maallaqa. Toorri na beekanaa se'e. Deet jedhee natti dhaga'ama. Warra nan beekne to'asaa sana warra dhokattuutu na barreessam wanti nama macheessu. Sana warra haariyu jiraatti. Jiraachaa jirti warra jedhume. Jiraachaa jiraani ganaan jiraadha. Ganaan jiraadha. Ganaan jiraadha. Maaltu amma kana si barreessisuu dhaqe? Anoo kan naasa'e waa'ee saba koo namoonni naannoo koo namoonni maatiin namni tokko innaa daandii deemtan kanatu jira. Mudannoo akkanaa jira. Gola baay'ee waan akkanaa jiran jedhee haasa'e maaltu amma kiniinii ishii dhahe. Maaltu kana walitti si fichisiise biyya humna kana? Rakkina sa'in. Rakkina kan mataa koo naasofne kan sabaa kan inni ija koon arge. Nama yoo taate immoo lapheen kee migaa be'ee sagonni keetii ilaala. Gadhee akka kee yoo taate si jammar dumulmulii akkatti deemu waan ta'eef akkamitti ilaala bukkeessaa waan jiru. Amma qoree si jala jiru yoo ilaalte malee argitaa kan sirkuutu. Gufuu si jala jiru yoo ilaalte malee argitaa. Akkasuma jechuudha. Sakam. Subsadii labaraatte. Kanaafi ani silan of bukkee laaluu, of duuba, of jala laaluu danda'uufaan sana laalee sheer godhe. Namaafan sheer godhe aca barbaarii akka keetiif miti jechuudha. Warra aca barbaarii akkana yaada kana barreessaniif mitan namaafan sheer godhe. Kunimeen jira jedhee malee gola koo kana jira kanan godhe kanan dhabessiin jedhee hin beekan. Okay?
jedheen beeku maaltu ati irraati mehnatti min qaraabe mana nagaan qabu fayyaan qabu hojjechaan jira isan hojjedhetu fayyadamaan jira maa silanii namoonni birrii koo nyaataan jedhe rakkina sete rakkina ame bitinni mudannoo namni si mudate rakkina miti kun silan qabaadhe narraa fudhatan bar hichi haca barbaade silan qabaadhe narraa fudhatanii silan otoon dhabe maal irraa fudhatu kanaafuu waan qabdanitti of eeggannoo godhaasa jedhu yaada namaa burqisiisa kanaalee haca barbare akka keetii sammuu akka keetii hin qabuun ani silan of jala laaluu danda'u silan akkanatti laaluu danda'uufan namoota naannoo koo jiran yeroo hundumaa yaada koo isaan ilaala namni akkamitti bulaa jiraata akkamitti oolaa yoo wanti nani gargaaruu danda'u gargaaru jiraate nan gargaaraan sitti agarsiisaa haca barbare akka keetti agarsiisaa immoo miti kan inni nama gargaaruwan hoy jechaa miti gaabbi qasseenan isu jammar qasseenan jireenyumti kootu ariifattuun baraddoo buutuun beekamtu hin ariifadhuan ariifadhee hin deeman qasseen gaabbee mul'isaa ilaalaa iddoon jiru beeksisaan deeman atamma kan akka keetii kun jechuudha yoo galte waggaa tokko booda on akkan gootuun beektu maaliif akkaataatti jiraatan beektu kan akkatti jiraatta waan taateef iddoo buutuun beektu waggaa tokko booda maaliif har'a si jammar namni waan haasaa fudhachaa hin jirtu muuxannoolee irraa argattaayyuu borunnaa galtes akkasuma kan godhata akka bararii ji'a lamaan tokko sana booda xaalleechaa dhufta sana booda hongeenum takka keetitu hin jiru Itoophiyaa keessa galee dhugaa waaqa hongeem takka keessu hin bor kan daandii nutti dhiphisu kan akka keeti dhugaa waaqa kan akka keeti maaliif yaada namaan fudhatu ofii beektetu iddoo maa akkamitti mee yaanni eessaa burqaafree gaariin kunoo nama yaanni namni burqisiise inni sirrii ta'ee mul'annee fi ofii akkamitti yaada burqisiiftire kan akkana boromma togalte kan akka keessummaa rakkina kan dabalu baay'een argaa jiraayyuu dhugaa waaqa kanuma akka keechuma waggaa 8-10-15 hojjette galte rakkina dabaltummoo guutte natti mee hojjette ani namni na qoreen mee waggaa 8 keessatti taarikii kan hojjedha taa'een hojjetachaa jira taa'een mana koo keessa jiraachaa jira kiifachaa jira wanti nani baasu dhugaa waaqa hin jiru abadan haari malee hin jiru jechoota argatte barreessi waan feete jedhiti warra sirrii barreesse dubbachaa jiru laa kana warra hin beetti sammuu ishii waan barreessiti ishii akkasitti fedha garuu warri maas keessa toon dubbadhu warri galuu hin dhorkita yaada akkasii waan nu yaachisame warri jettaan isinitti maan jiraan confidence duras isinitti maan jiraan rakkina sazziru yoo laaltaan isin dhorkaa garuu bakka yaada keessa iddoo tokko yoo gootan galtaniin jiraattu sanaan alamaa hee dhugaadha soba mee nama biyya alaati galee biyya Itoophiyaa miyyata mee nama sinin jedhe viidiyoo tokko gannaa iftaan dhugaa waaqa shillimmaata qabdu kin waanatu dubbate kiristoosin bakka inni biyya eessa dhagaa akkaataatti dubbatu hin qabu si jammar miidiyaatti hin dubbatatu rakkaadhe gubadhani kanarra keessan jira kan jedhu akkaataa sitti himatu hin qabu mee inna laagalee mee ji'a 3 wayii booda laala akkatti inni boo'u inni kan ka'een deebi'a inni kan akkaataatti jiraadhu dhabe kiraa manaa 3-5 geeddare toona ni laalu too iddana ni galee ana na argaa jirta ammoo tokko hordoftoota irratti hin tashkarakkarin naan jedhan ani hordoftoota koofii miti kan hin tashkarakkaraa jira warra sammuu xinnoo yaada xinnoo barreesse irratti immoo tashkarakkaruun qaba warri kaan yaadaa beeku kanaaf dhugii taa'i kan masii gochuun barreessi chils gaatuma sittaasa kumatti sittaasa aari maalessi godha masii gochuun danda'u mucaa tokko baay'ee achi keessa addas na jedhe dhugaa waaqayyo yaada sirriitti barreessitee kaate warra makkanatti deebii deddeebistaan jette dhugaa waaqa warra sammuun cufaati jette dhugaa waaqayyo sammuun cufaa yoo ta'e malee nama argataa ta'e wantoota bukkee kee jiru sitti dhaga'amuun dhiisu dubbachuun dhiistu maaliif dubbattee yookiin waan furmaata qabu dhufuu danda'a yookiin malee simmoo ishee achi jirtu gubbaa naasoo
Tokkommoo nuti nagaadhum qabna warreen biyya jirtanii malee silaa yaada maal bitteet ruuziin namaa kan namaati. Bijaaman namaa kan namaati. Maaltu si yaachessa har'a si jammarachiitti. Yerumas galtu rakkinni. Yerumas galtu dhaabbachuun kee mul'ata. Nuti nagaamatti jirra warra biyya jirtanii malee isinuma rakkinaa saayet. Sokkoma Yesuus nama garrama dhugaa waaqayyaanni nama dinqa bakka. Ate saus kawan shukuma mala bubukkee kee ilaaluu qabda duuba kee ilaaluu qabda. Sila fi forocco sila fi gurucco go sila fi maqase amma kamitti mee shittoo ofitti afarsee kana godhee akka inni morma yaasee deema matoona jala bitaa hin deemu rakkata mirgaan hin deemu kan si boochisu kan si gaddisiisu mee akkamitti morma yaaftee deemta natti akkamitti maal inni itti gaafis hin taane mee natti nama taate ilaa tokko lama ta'e yoo nama jettee yaada salphaatti kennita hojjechuu dhiiseeti jetta yookiin rakkina naannoo kanaati jettee bira darbita. Akkamitti naannoo biyya keessa jiraattu muluun silaa ollaa keetti kan argitu kan gaarii kan argitu hin jiru daandii keetti akkasi oddoo hojjechuu dhaqxutti kan argitu kana mi akkamitti yaadni tokko sitti dhagahamuu dhiisuu danda'a. Innaa waaxumaa sii gochuu hin danda'u. Akkasumatti duudaa kee haasa itti fufati. Duudaan kee jiraatta malee wanta ati gaarummaa jiraattu hin jiru. Kana kanatti cufaa sammuu si jamarna biyya keessa galee immoo lama cufa. Inna kana tokkichi galee lama cufa. Lama immoo walitti sadii ta'e yaadaayyuu jaha cufa jechuudha. Kan akka keetii si jamara. Ishiin achi jirti rakkina keessa hin jirtu. Silaa waan rakkina keessa jirti. Anis kalee akkasumatti ruuzii nyaachaa ture waa'ee dhimma biraan qabu. Si jamar bijaamaan aroogen nu kennan kanachiiti. Kanachi dhiiftee dhufta fudhattee dhuftu mee gaafsan. Ruuzii sachooti dhiistee dhufta. Lubbuun kee kana lawwistee fiddee dhufta rabuuca kee haratte. Sanammoo naasa'in achi teessee jechuudha.